warreen viidiyoo gizee irratti gadhoofne iimeela nu gaafata. Iimeela hin qabnu jettanii viidiyoo laatanii tuma bichii deemu jirtan. Laayikii fi iskiraayib illee godhuu hin beekne formaata xiqqishaa isin qabadhee dhufe viidiyoo tana guutuu laala. Wanni inni viidiyoo isin waraabee namni viidiyoo dhaala laala. Viidiyoo kunoo karaa feesbuuka kiyyaa jalattiin liinkii isaa sheer godhee saniifuu isinillee akkanumatti isinii fidaa tura. Fakkeenyaaf akka gadiin seenaa iimeela na gaafata jechuudha. Iimeela na gaafanneef sabari laayik godhuuf hin danda'u. Hayyee iskiraayib illee godhuu hin danda'u jechuudha. Laaluu bichiin hin danda'a. Isinillee akkanuma isin godhu jira. Garuu ani iimeelaa fi paaswordii itti naqadhu naan jaba akka tanatti. Ani immoo yoon gartee iimeelaa fi paaswordii san hin beekne dhiiseetumaan biraa deema. Yoo beekte immoo asumaan naqattee iimeelaa fi paaswordii kee laalta. Saniifuu viidiyoo ammaan tan si agarsiisu tana guutuu isii ilaalee erga laalte booda immoo haaluma salphaadhaan iskiraayib illee nama godhuu dandeessaa. Na hordofi. Hayyee feesbuuka keessan eegarraa deebitan booda sarara sadeen labbatti deebi'u kana ni beektan jeetii yaadaa. San booda dhuftanii sitingii tana tuytanii sitingii tana ni beektanii midhisii tana tuytan. Eega tuytan booda sitingii ammallee sitinguma deebitanii wantaatee tanumaan sarara diimaa irra dheetan tarra kadhooytanii. Eega dhooytan xiqqishoo akka tola hojjettaniiti. Miidiyaa bakka hedduu tana tuytanii miidiyaa meeshaan agarsiisa sabarii isii tana tarta harkaan akka gadhooytan. Erga harkaan akka tarta gadhooytan ol harkiftanii urgeeffatanii eessarra geessitanii barreeffama karaa jalaa kanarraa geessitanii jechuudha. Eega geessitan as keessa raayitii gootan. Erga raayitii gootan booda asiin keessaa baatan. Bakka tanaan keessaa baatan jechuudha. Ibduu akkatti deebitanii keessaa baatanii anama keessaa hin ba'a. Anama keessaa beetiin jiraa feesbuuka jalaan seenaa liinkii reefuun tanarra gadhee isin agarsiisa san. Tareefuun tanaa Xalamuddiinii amma bilqaa'ee tuufee tanarratti hin dha'a. Tara takkaaf hunoo amma koomantiis barreessuuf hin danda'a laayikii illee dha'uuf hin danda'a waan taateef laayikii illee dha'uuf hin danda'a iskiraayib illee godhuuf hin danda'a. Iskiraayib gizee gootan qoolee irratti ol deeffattan jechuudha. Allaawwatii tan irratti tara takkaaf Xalamuddiin san irratti waan reefu isin garsiiseef san irratti isin garsiisa. Hayyee isaan irratti hin dha'a. Hunoo ammaan tan laayikii illee fidhuuf hin danda'a. Kun asumaan iskiraayib gootan haaluma salphaa kanatti iskiraayibii guutuun keessa walii godhaa warreen yuutuubii qabdan illee yuutuubii keessan ergadhaa isin jenna iskiraayibii isiniif goonaa. Saniifuu jaallatanii qaalii baay'ee viidiyoo tana guutuu ilaalaa fayyadamaa irraa viidiyoon